إسرائيل هليلا سمير راهد دوغيجي ستتان سيوت أتهرأ سمي غازاران آر إنا والكو ملتي جرا موتمان إسرائيل دلبتا كليسا سرنان حماس رت ورانا كلب سيوتو هليلا أكتسا حماس سنبتا در براوة هالو بوف وراني تركان في قدا كفر أتدان دي ساك إجرا دبي مانغاميس ورانا إسرائيل رير أدميرال دانيال هغاري توتا أدو فيت أتهرأ سكننين بك فنت عليين حماس سنبتا در بي ويراران نانو غازا ديبي أنيتو أتاني روجران دبي مان ورانا إسرائيل ليتنانت كولونيل جوناتان كورناكاس أكجرانيتي هليلا حماس كيست فنت عليي كوما توقت هدمان كنين إسرائيلين سينانتو كيست ترماتي هليلان سنلي سيفيلو تافلولتو إسرائيل إبتو بيو غلافاتو كنين كوما لماف إبتو كتانمو مديسي جرا كورنيكاس أكجرانيت إسرائيل همنوتا إيقتا كوما إبتو كتان لولا كان رترماتي سوفوان تجرتي كايون كينيا جران كورنيكاس تمرو ورانا كانت حماس دنديتي ورانا إسرائيلين دورسيسو أكنين كبان نيغوچورا اتدبلو الانيس حماس دوغدي غازا بلچو أكين دندين مركانيسو أجران منسترين اتسا يونايتد ستيتس لويد أوستن دلبتا دربي منسترين اتسا إسرائيل يو أف غالانتيف بالبلود أن دقرسا قبان إبساني جرو تنتاكون إسرائيلين غرغاروف ميشالي ورانا إرغا كجرو يوتو دونيت إيارا ورانا باتو كان همنا غلانا غرا ميديترانيان بهات أكسوچو قجيل فمكنيرا lammiiwwan Ameerikaa warreen hidhata Filisxeemiin qabanii magaalaa Chicaagoo keessatti hiriira bahuudhaan hawaasni addunyaa waa'ee Filisxeemii akka hin callisne gaafatanii jiru. Niiwoork keessatti immoo deeggartoonni Israa'eliitii fi kan Filisxeem sagalee deeggarsaatii fi mormii dhageessisuudhaaf dhaabbata mootummoota gamtoomanii fuulletti hiriira bahanii jiru. Gabaasa kanas tujube. لميلين أمريكا هيدا دلتا فلسطيني في دقرتون فلسطين إبان لكوامن دلبتا كليسا مقالا قدو شيكاغو إلينوي كيسات تريرا بودان موتمان يونايتد ستيتس ميچوما إسرائيل ولين أبو أكا أبو غافتن حواسني الدنيا إما فلسطين رتا كنش ألسن هيريرتون نكون غافتنيرو لميلين أمريكا سغالي ساني دقرسا أجيسسو أكا قبن إبساني جران لولتوني حماس سنبتا درب مقالوتا إسرائيل سينون ساني إرغا وقوتا شانتما وران يوم كيبور كيسات مصريف سوريا هليلا راوتنين أس هليلا لبونا مقالافة إساهما يوتو والإبديقون كما هن أمني كان كيساتي إبدا براك أبسيسا جرامي سوداتا ماجرا deebii kanaaf haleellaa qilleensarraa Israa'el raawwatteen Gaazaa keessaa gamoolee mana jireenyaa masjiidaaf manneen aangawoota Hamaas haleelamaniiru daa'imman 20 dabalatee namoonni 400 ollee du'anii jiran dhaadannoo muummichi ministeeraa Benjamin Netanyahu haaloo ba'uu cimaa akka raawwatan dhaadatan kan mirkaneessu ture. Chicaagoof naannoo ishee lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Faalisxiin guddichi kan keessa jiraatanidha. Gama biraan yeroo hiriirtonni Israa'el hiriira ba'anitti hiriirtonni kanneen kuma ta'an dilbata kaleessaa Manhattan keessatti walitti qabaman Faalisxiinotaaf deeggarsa qaban ibsaniiru. Hiriirtonni Niiwuorkitti waltajjii Times Squareef naannoo qoonsilaa Israa'el akkasumas waajjira haadhoka tokkummaa mootummoota bakka miseensonni gola nagaa eegumsaa hokkara torban darbe ka'e ilaalchisee walga'ii geggeessuuf walitti qabaman fuulleetti ture. Walwaraansa humnoottan Israa'elii fi humnoottan garee Hamaas gidduutti taasifamaa jiruun gara lammanuunuu siviilonni gatii kaffalaa jiraachuu isaanii dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Amnesty International ibsee jira. Dhumiinsa siviilota Gaazaa Israa'elii fi West Bank keessatti raawwachaa jiru akka isa yaaddesse kan ibse Amnesty International gareewwan lammanuyyuu dhangala'insa dhiigaa dhaabuudhaaf akka seera addunyaatii fi abboomanu gaafatee jira. Haa ta'u jedhamee haleellaan siviilota irratti raawwatu yakka waraanaa akka ta'e kan ibse Amnestiin Israa'el Gaazaa keessatti yakka waraanaa suukanneessaa ta'e raawwachuudhaan seenaa dugda duubee akka qabdu hime hidhattoonni Palestaayinis siviilota irratti xiyyeeffachuudhaan ajjechaa jumlaa raawwachaa akka turan beeksisee hundeen maraammartoo hokkora kanaa akka xiyyeeffannaa argachuu qabus gaafateera Amnesty International. Dhimma kanaaf immoo hawaasni addunyaa akkaataa seera addunyaatti atattamaan dhimmicha keessa seenuudhaan siviilota dhumeensa keessa jiran akka baraaru gaafatee jira. Gara oduu biraatti yemmuu ceenu immoo lolli Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru kanarratti hooggantoonni fi bakka bu'oonni biyyoota adda addaa deeggarsa isaanii yemmuu Israa'eliis agarsiisaa jiranutti kanneen immoo Filisxeemii abbaa biyyummaa ishee kabajamuu fi qaba jechuudhaan yaada isaanii dhiyeessaa jiru. Dhimmi kun immoo fuula duratti gara farra nageenya addunyaa akka hin taane gaafataniiru hooggantoonni biyyootaa kun. Oduu kanas tujubee ora. haleellaa garee Hamaas sanbata darbe Israa'el irratti raawwatte ta'ansuudhaan biyyoonni naannoo addunyaa deebii kennaa jiran. Akkuma kanaan Yuunaayitid Steets shororkeessummaa raawwachuuf sababaan tokkoyyuu hin jiru jettee jirti. Mootummaaf uummata Israa'el cina ni dhaabbannaa jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Steets Antooni Bilinkan dubbataniiru. Jilli tokkummaa mootummootaa kan dhimmootii giddu galeessa bahaa Toor Weenisland akka jedhanitti kun bowwaa balaa qabu waan ta'eef martinuu afaan boollaatii akka duubatti deebi'anan gaafadha jedhan. Dura ta'an koomishina gamtaa Afrikaa Musaa Faakii gama isaaniin mirga bu'uuraa uummata Faalisxiin keessumaa walabummaaf abbaa biyyummaa isaanii dhorkuun muddama Israa'eliif Faalisxiin gidduu jiruuf sababaa ijoodha jedhanii paartileen lamaan hatattamaan fincila waraanaaf wal barbaaduu dhaabanii haal duree tokko malee mariif akka gatta'an gaafataniiru. Ministiriin dhimma alaa Masriis daafoonsaa hamaadha jechuudhaan siviilota balaa itti dabalaa hamaaf saaxiluurraa akka of qusatan gaafataniiru. Kan Israa'el waliin michummaa dippiloomaasummaa tolfachuuf deemaa jirtu Morokoon yaaddoo cimaa qabaachuu ishee ibsitee bakka maratti haleellaa siviilota irratti geggeeffame balaaleffatteetti.
Barreessaa ministirii Haajaa Alaa Keeniyaa Kooriir Singo'ee kanneen haleellaa hamaa kana karoorsan maallaqaan deeggaraniif raawwachiisan ni mormina jedhan. Israa'el haaloo ba'uuf mirga qabaattuyyuu furmaata karaa nagaatu barbaachisa jedhan. Pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni walitti bu'iinsa Israa'el fi Faalisxiin gidduutti deebisee ka'e nama gaddisiisa jedhan. Biyyoonni lamaan maaliif furmaata biyya isaanii hojiirra hin oolchine jedhanii keessumaa akka balaaleffatamuu qabu namoota nagaaf kanneen loltoota hin taane irratti loltootaan irratti fuulleffatamuu isaati jedhan. Hamamu gara oduu biyyatti deebina naannoo Amaaraa keessatti tajaajilli bilbilaa addaan citee ture bakka itti deebi'uusaa jiraattonni ibsanii jiru. Gama biraatiin walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi garee hidhattoota faannoo gidduutti taasifameen lubbuun namoota gidduu kana darbuun isaa gabaasameera. Manneen daldalaatii fi waajjiraaleen mootummaa hanga ammaa hin banamne jechuudhaan jiraattonni dubbatanis jiru kan bakka adda addaa oduun kunis itti aansee dhiyaata. Kibxata darbe naannoo Amaaraa Walloo Kaabaa aanaa Qobboo keessatti humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsa deebi'ee ka'een namoonni 2 ajjeefamuun ibsamee jira. Jiraattonni naannoo kanneen ijaan argan sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti walitti bu'iinsa sanatti aansee sanbata darbee eegalee manneen daldalaa fi waajjiraaleen mootummaa hanga wixata har'aatti cufamanii jiru. Gama biraan naannoodhuma sana godinaalee Goojjam dhiyaaf bahaa keessatti humnoota nageenya mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsatti fufee jiruun kan ka'e cufamee ka ture tajaajilli bilbilaa sanbata darbee walakkeessa halkanii qabee banamu jiraattonni naannoo dubbataniiru. Tajaajilli bilbilaa adda citee ture torbanneen 3 ta'uu kan ibsan jiraattonni kun bajaajii magaalaa keessaarraan kan hafe tajaajilli taaksiis ta'e kan geejjiba kutaa biyyaa hin jalqabamin jira jedhan. Har'a baniinsa bara hojii sadaffaa kan manneen maree Itoophiyaa lamaanii ja'affaa irratti haasaa kan dhageessisan pirezidaanti Saahilawarq Zawudee walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessaa kallattiin maqaa dha'uu baatanis adda addummaa jiru karaa nagaa hiikuun barbaachisaa akka ta'e ibsaniiru. Hojjettoonni mootummaa dhibbaan lakkaa'aman kan naannoo kibba Itoophiyaa duraanii keessa tajaajilaa turan naannoleen haaraan isaan fudhachuudhaaf waan hin barbaannee fi hojii dhabuu isaanii ibsanii jiru. Oduun kunis kunooti. Mootummaan naannoo Sidaamaa hojjettoota ramadaman 349 keessaa hojjettoota mootummaa kan naannoo kibbaa duraanii 223 simadhu jechuusaa hojjettoonni kun mormanii jiru. Murtiin sun kan darbe afaan Sidaamaatiin waan ta'eef hin dandeessan nuun jedhan jechuudhaan ulaagaa ramaddii hojjettootaa keessa haal duree kanaan dura hin turreen yakki nurratti raawwateera jechuudhaan komee isaanii dhiyeessaniiru. Komee dhiyeeffachuufillee waajjira bulchaa kan naannoo kibbaa duraanii fuulleetti wal ga'an. Akka fedha isaaniitti naannoo Sidaamaatti ramadamanis heera mootummaa naannoo tuquudhaan waajjirri qabeenya humna namaaf tajaajila uummataa kan naannichaa murtiin isaan irratti dabarse kan isaan gaddisiise ta'uu ibsaniiru. Akka ragaa waajjira qindeessa Piroojeektii naannichaatti isa duraanii dabalatee naannoo Sidaamaa hojjettoota 1327, naannoon kibba dhiyaa Itoophiyaa 1029, naannoon walakkeessa Itoophiyaa 1958, naannoon kibba Itoophiyaa immoo hojjettoota 2320 akkasumatu murtaa'ee jira. Ayyaana daasii kan jedhamutu kabajamaa ture. Torban tokkoof sabni kun daasii alatti ijaarratee alatti nyaataa jimaata halkan raawwataa ture. Ayyaana sana osoo isaan jiraniitu humni kun kan midhixee haleellaa kana gara barii jalqabee haleellaa kanarraan kan ga'e jechuudha. Nuti yeroo sanatti naannoo teelaabii jirra. Haleellaan jalqabaa kan inni ta'e daangaa irratti sababa ta'eef biyya kanatti gaafa haleellaan rookeettii ta'u alaarmiitu jira. Mallattoon kan uummata hundumaatiif kennamu sababa jiruuf halkan gara barii kan nuyi dhageenye gaafa alaarmiin sun iyyuudha kan nuyi manaa gadi baanee dhukachuun yookiin lafatti of dhoksuun keessa kan nuyi galle malee dhukaasa meeshaa dhukaasa harkaatiin ta'e wanti nuyi dhageenye jiru fagoo sababa ta'eef kan nuyi dhageenye garuu naannoo teelaabiitti naannoota adda addaatti rookeetiin darbatamee wanta bu'uuf isaan sana duwwaa dhageenye. Hanga ammaatti wanta amma ta'aa jiru baay'ee waan nama rifaachisiisuuf sodaachisuu keessa jira. Manneetiin barnootaan jiranii hojiin adda addaa dhaabbatee jira. Sochii baay'een akka dhaabbatetti jira. Haleellaan kun immoo gama daangaatiin ittuma fufee akka jirudha kan nuyi hubannu. Akka tasaatti natti fakkaata. Haleellaan sun kan inni jalqabame sababa ta'eef eessa dahattan? Egaa yeroo hundumaa biyya Israa'el keessatti akka nama jiraate tokkotti kan namni beeku yeroo haleellaan akkasii uumamu manni hundumtuu lafatti lixee dhokatu fooqii keessa jiraatu gimbilii keessa jiraatu jala isaatti manni qofaatti ijaarame jira tokko kanaa lammata isaa immoo fooqii sanarraa gadi ba'aniitu garaadhaan ciisanii dhokatama garuu manni hundumtuu lafatti dhokatu sababa qabuuf achuma keessa daanneetu hafnaa jechuudha. Sa'aatii ammaa naasaa jiru kanatti rookeetiin darbatamaa jira. Naannoo itti dhiyoo jirutti magaalotatti darbatamaa jira garuu namni hundumtuu manuma isaa keessa jira. Ammayyuu lolaa jira. Israa'elis deebii laachaa jirti akka biyyaatti ofirraa ittisaa jiru dhaqanii achiis kutaa jiru jarrisuus achi as darbachaa jiru. Akkuma beekamu sabni Israa'el yeroo sodaa guddaa keessa jira uummati. Biyya sana erga dhatte hammam ta'atam? Ani gara waggaa 14 jiraatteera. Tole mootummaan uummata waan akeekkachiise kenne jira nama miidiyaatiinis yoo ta'e. Mootummaan kan inni kenne bakka jirutti uummati isaa akka inni of eeggannoo godhatee mana keessaa akka gadi hin baanedha. Inni yoo akka mana keessaa gadi hin baane maaliifi namooti haleellaa kana geessan baay'een isaanii faca'anii jiru jedhamee isaa itti amanamee jiruu fi namni hundumtuu ofii isaatti of eeggannoo mataa isaatii qaba. Baay'eedha bal'ina qaba. Kanaaf rifannaa fi naasuu guddaa keessa jira jechuu danda'ama. Hawaasni addunyaa guutummaadhaan nama baay'eetu dhume akkatti waraanames immoo lafaa fi waaqaan bishaaniin waan dhiqameef waan akkasii kun biyya Israa'el keessatti ta'a jedhee namni yaade hin jiru. Kanaaf rifannaaf naasuu guddaatu jira. Israa'el immoo humna waraanaa cimaa qabdi, teknooloojii tikaa kanallee cimaa qabdi jedhamtee biyya beekamtuudha. Wanti kun ta'uun isaa akkamitti ilaaltanii Hamaas humna kana akkamitti argachuu danda'e? Dhugaadha. Humni tikaa fi humni waraanaa Israa'el akka malee sofistikeetidha. Sadarkaa guddaarra kan jiru. Naannoo Arabaa warra uummannoonni Arabaa itti naanna'anii waan jiraniif kana yeroo baay'ee waan mirkaneessedha jabina isaa. Garuu jabina kunuma godhateeyyuu Hamaas lola manneen gaggeesse kun
namni amma fe'ee humna qabaatee hidhamuu akka inni danda'u cinaacha dadhabaa godhachuu akka inni danda'u kan mirkaneessedha jechaadha. Hamaas cimuu isaarraa kan ka'e ta'uu dhiisuu danda'a wanti kun yookiin immoo humna Israa'el caale ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu iccitiidhaaf yeroo dheeraa irratti qophaa'uudhaan humna qopheeffate hojiirra oolchuudhaan mootummaan miidhamuu hin dandeenye madaa'uu hin dandeenye akka madaa'uu danda'u kan itti argisiisedha jechaadha. Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyyoottan lixaa akka Israa'eliin deeggaran ibsanii jiru. Biyyoottan Hamaasiin tarkaanfii Hamaas fudhate kana hin deeggerra jedhanii jiranus jiru. Warreen biraa immoo garee kamiyyuu ittuu hin qabatin biyyoottan dhaabbatan jiru. Rakkinichi yoo babal'achaa adeema ta'e biyyoottan addunyaa walitti buusuu danda'a laata? Akkamitti ilaaltu? Ammayyuu addunyaa yaada bakka lamatti qoodee jira wanti isaa akkuma beektu kun amma United Nationiin walga'ii irra ta'aniiru walga'ii hatattamaa adda ta'anii kun kan isa jalqabeetidha. Amma wanaatti garuu dhaabbii tokko irra ga'uu dadhabuun isaanii achi keessatti wal mormiin jiraachuu isaa argisiisa jedhee fudhadha. Kanarraa kan hafes biyyoonni adda addaa dhaabbii isaanii kan irratti tokko godhan biyyoonni Islaamaa biyyoonni Arabaa an akka Raashaa faallee an akka Turkii faallee wanta kana qalbiidhaan ilaalutu of qabbaneessuutu gaariidha. Kan jedhu isaan baasanii warra West immoo balaaleffatanii dhaabbii isaanii qulqulluu godhanii Israa'el irra goranii dhaabbatanii kuni warra kanaan dura dhimma Ukraine irraa kan ka'e jechaadha yookiin immoo dhimma adda addaa irratti kan ka'e warra wal didu warra wal morkatu goodaa gaarii ta'uufii danda'a walitti bu'uus isaanii guddisuu irratti jedheen nan sodaadha. Kanaaf hawaasumti nuti tokko qofa dhaabbii qaba jedhamuyyuu lamatti hiramee lolli itti fufuu danda'a jedheen sodaadha. Gamtaa Afrikaa dabalatee biyyoottan tokko tokkos kan jedhanu ittuu yaadni kanaan duranni two state solution jedhamee beekamu sun hojiirra ooleera ta'e rakkinni kun hin uumamu jedhu kan ammoo kan fudhachuu didde Israa'eliidha jedhu kanarratti yaadni keessan maal? Yaa sirriidha dhugaadha gaaffiin Palestiinaa walumaa galatti dhaameera jechuu ni danda'ama. Goota 10 darbe kana keessatti Israa'el akka malee humni ishee dagaagee guddatee abbummaa ishee jala bushatteetti jechuu danda'ama. Kun egaa Arab Spring isa jedhamu warraaqsa biyya Arabootaa godhame kana keessatti mootummoonni baay'ee caccabanii diigamanii jiru mootummoonni biyya Arabootaa. Kanarraa kan ka'e san hundumaa wal qabateeti humni Palestiinaa kun akka malee daddaaqamee humni Israa'el immoo akka malee guddate. Amma yeroo darbetti Netanyaahuun yogguu filamu waa'ee two state solution jedhamu lubbuu kudhanitu hin jiru lammata akka gaaffiitti dhiyaachuu hin danda'u waan dhufuu hin dandeenye egaa sanaan two state solution jedhamu kan jedhu achirraa kaasanii jiru. Kun egaa PLO'n immoo mootummaa Israa'eliin akka seera qabeessa tokkotti edda fudhateetii waan ta'eef inni akkasii kun resentmentiin akkasii